har'a eessa jirtaa? Kaleessa eessa turte? Ila obboleessa, ila obboleetti. Kaleessa bakka namni itti sin dubbisne jiraachuu dandeessa. Har'a ammoo bakka namni itti si dubbisuu fedhu jirta. Maafi beektaa? Takkaa tattaafattee bakka kana geesse. Takkaa carraa keetti bakka kanaa si ga'e. Ila obboleessa. Waan kana carraanuu argattu jabaadhu qabadhu. Hojjettee wayin tattaafattee bakka kana geessus jabaadhu qabadhu. Maafi beektaa? Akkuma kan sii gammadu qabu kan kufaatii keetittis gammadu baay'ee jira waan ta'eef. Ila obboleetti, kaleessa namni bakka ati jirtu san laalee si madaalee waan hin taane maqaa hin taane si kennuu danda'a. Har'a ammoo bakka ati jirtu kana laalee maqaa gaarii jabaa kennaaf gaarii namaa waan akkanaa maqaa gaarii siif moggaasuu danda'a. Garuu ati bakka kalee irraa kaate san hin irraanfatin. Bakka kalee bira turte san irraanfattee jennaan ni kufta. Gaafa kufte immoo kan har'a si faarsu kun sitti kolfuu danda'a. Seenaan ati hojjette, tattaaffiin ati tattaafatte seenaa ta'ee hafuu danda'a. Ila bar namni kun kaleessa kan akkanaati siin jedhanii seenaa kee himanii jedhanii si bira ta'uu danda'a. Kanaafuu bakka irraa kaate hin irraanfatin.